Gaafa si mul'isuu barbaadu yookaan gaafa si gargaaruu barbaadu waan xiqqoo sitti kaasa Waaqayyo. Hojii Waaqa kanaa baay'ee nama dinqisiisa dhugaa dubbachuuf. Si gargaaruu barbaannani waanuma xiqqoo sitti kaasee si mul'isa. Kana dura yaadattu yoo ta'e maanguddoo umurii isaanii deeme yookaan nama guddaadha jechuudha. Magaalaa godina Baaleetti naannoo ishiitti kan ta'e maanguddoon kun uummata tajaajilaa ture baroota dheeraa. Uummata gargaaraa kan ture, mana hin qabu lafa hin qabu garuu hojjetaa mootummaa kan turedha. Namni kun jechuudha maanguddoon kun ganama bariidhaan akka isaan dubbatanitti ganama bariidhaan naannoo sa'aatii tokkotti hojii dhaqaan jira jedhanii yeroo dubbatan jechuudha viidiyoo isaanii dhaggeeffadheeni. Maanguddoon kun jechuudha hojii dhaqaa otoo jiranii durriyyeen jechuudha dargaggoonni itti ba'anii isa reebanii jechuudha maanguddoo kana. Mandhaaraa keessatti durriyyoonnumti qabanii akkaataa ajaa'ibaatiin isa reebani. Gaafa isa reebanii hin hatteedhaniin garuu inni waan hate miti hojii deemaa jira malee mandhaaraa keessatti jechuudha. Hatteettaa jedhaniini moobaayilii hatteedhaniitu reebanii reebicha guddaa irratti geggeessanii maanguddoon kun immoo iyya guddaa iyyee jechuudha. Maaliif nama baay'ataniiti isa reeban waan ta'eef. Haa ta'u malee suura isaa kun immoo miidiyaa irra deddeemaa ture. Uummanni immoo miidiyaa irraa kun argee maaliif maanguddoon kun reebamaa jedhanii qoratanii jechuudha. Gaafa qoratanii ani amma kanaan tajaajile uummata koo garuu waa hattee akkas moobaayilii hattee naan jedhaniitu mandhaaraa keessatti natti yaa'anii na reebanii jedhaniitu himatanii jechuudha maanguddoon kun. Isa booda akkamitti abbaan keenya kun akkatti reebamaa jedhanii yeroo baay'eetti dudubbatanii jechuudha. Uummanni gargaaramuu qaba maanguddoon kun kabajatu isaaf mala malee maaliif sa'aatii kanatti yeroo kanatti reebamuu qaba kan jedhan uummanni maanguddoon kun gargaaramuu qaba jedhaniitu maanguddoo kana gargaarsisanii jechuudha. Isa booda maanguddoon kun akkaataa ajaa'ibaatti gargaarame jechuudha. Maaliif gaafa sitti kaasu yookaan gaafa si mul'isuu barbaadu waanuma xiqqoodhaan si mul'isaa jechuudha. Maanguddoon kun bakka umurii isaanii baay'ee deeme bakka xoorataa nama ba'uu maludha. Garuu immoo reebicha hin taane reebamanii salphina hin taane salphatanii immoo gargaarsa ajaa'ibaa immoo isaaniif godhame mul'atanii jechuudha. Kanaafuu gaafa nama mul'isuu barbaadu nama dhamaasuu, gaafa nama gargaaruu barbaadu nama dhamaasuu kan jedhan sanadha. Kanaaf maanguddoon kun akkaataa ajaa'ibaatti gargaarame yeroo sanaa jechuudha. Lafti bitamee fi mannillee ijaaramee jedhanii dudubbachaa turanii. Haa ta'u malee torban kana keessa immoo haati keenya kun boqqolloo hattee muka lamaa jedhaniitu suura ishii maxxansanii jechuudha. Namni gaafa waa dogoggoru yoo beela'e yookaan dhalli isaa sun dhala qabaatee dhalli isaa sun yoo harkatti miidhamte beelofte ija jabaatee waan namaa dhaqee fuudha. Maaliif dhalli koo kun duute ciistee du'uu ishirra yookaan anis immoo ciisee du'uu koorraa dhaqeen sana fudhadhee dhoskee nyaadhaa fayyadamaa kan jedhudha. Haati kun itti gurgurachuuf miti yookaan itti waa godhachuuf miti garuu qoonqooma isheetiif hatte waan beelofteef waan dhalli ishii beela'eef waan dhala ishii sanatti waan kennitu dhabdeef waan mana keessa ol galtee waan fuutu waan dhabdeef ija jabaattee waan namaa san dhaqxee fuute. Balleessaa qabdi eeyyee maaliif waan namaa fuudhuun gaarummaa hin qabu sirriis miti. Garuu immoo ishiin fuute miti beeloftee waan fuuteef gaafatamuu qabdi malee yookaan immoo lammatatti hin deebiin jedhamee akeekkachiifamuu qaban malee gargaaramuullee qabdi malee sadarkaa amma kana deemuu hin qabdu. Waan namaa fuudhuu ishii dogoggoradha akka kootti. Maaliif waan namaa balleessuu ishii dogoggoradha. Maaliif jennaan dhaqxee bakka waan beelofteef dhalli ishii waan harkatti miidhamee fuute waan ta'eef dogoggora kun seeratti dhiyeeffamuu qabdi. Bakka wanta barbaachisu godhamuu qaba malee suurri ishii sun ba'ee akkatti salphachuun kun gaarii miti. Boqqolloo baachisanii boqqolloo muka lama baachisanii akkatti maaliif fuuteennaan rakkoon na fuusisee jettee itti matteetti isheen. Suura ishii sallaalee baay'ee garaa na nyaate. Maaliif hatteennaan rakkoodhaa jetteen.
silaa yoo namni nama yaadu tokko eggii ishii rakkoodha jettee rakkoo fanaa ta'ee fuudhee jetteen dhiisuu qabu malee suura ishii maxxansuu hin qaban ture. Akkatti salphisuus hin qaban ture. Garuu haadha kana mul'isuumaaf Waaqayyo godhin jedha akka kottani. Kanaafuu boqqolloo sana fuutee boqqolloo mataa lamaan sanaan ispoortii hojjisiisanii lammata maaliif fuutennaan rakkoodha ittiin ispoortii baadhuti boqqolloo kana asiif achi ittiin deemii jedhanii ol kaasanii gatteessisanii jechuudha. Garuu ishiin jaallattee miti. Dhala ishii harkatti beela'e. Isheetu beela'e. Waan fuutu dhabde mana keessaa sababii kana goote. Haa ta'u malee immoo kun sadarkaa amma kun deemamuu hin qabu ture akka koote jechuudha akka namummaatti. Maaliif jennaani namni waan mana keessa waan fuudhu yoo dhabu ija jabaatee waan nama dhaqee cabsaa jechuudha. Kanaafuu ispoortii ittiin hojjisiisuun gaarii miti. Sadarkaa amma kana deemsisuunis gaarii miti akka kootti. Suura ishiis maxxansuun gaarii miti. Maaliif namni nama. Haati tokko jechuun harmeen nama hundaati haati tokko. Haadha keessaa namni kamuu dhalate. Gara jabinadha malee. Haadha jechuun haadhadhaa gama tokkoon obboleettiidha haadha manaadha dubartii. Kanaafuu maalis ta'e eggee sammuu yaaduu namaaf kennee sadarkaa amma kana nama geessuun gaarummaa hin qabu. Suurri ishee sunuu maxxanuu hin qabu. Salphachuu akkatti hin qabu boqqolloo mataa lamaaf jettee. Namni kun ikkoo waan ittiin godha yookaan lafan ittiin bitadha yookaan mana ittiin ijaaradha miti nyaachuumaaf qoonqoo sana guyyaa tokko lama ittiin buluufidha. Dhala ishii sana immoo du'arraa oolchuuf xanneerraa oolchuuf dhaqxee ija jabaattee waan namaa saffuute. Garuu dogoggorteetti ishiinis waan namaa fuudhu. Garuu immoo duute ciistire itti maalaa gooture waan fuutu yoo dhabde immoo rakkisaadha. Kanaafuu seeraan gaafatamuu qabdi malee akka kootti sadarkaa amma kanaa deemuu hin qabdu. Maaliif jennaan waan balleessite sanatti itti gaafatamti. Maaliif waa namaa fuudhuun gaarii miti yakkadha akka mataa isaatti iyyuu. Garuu immoo akkatti boqqolloo mataa lama fuusanii ittiin ka'ii taa'e ittiin ol jedhii ittiin ispoortii hojjisiisuun dhugaa dubbachuu waaqni sin jaallatu namni sin jaallatu. Garuu immoo adabbii barbaachisu fudhattee galuu qabdi malee yookaan adabamuu qabdi malee suurri sun ka'ee akkas salphina akkasii hin barbaachisu malee. Maaliif namni eegii nama ta'etti. Kanaafuu amma suurri ishee sun mul'achuu isheetti haadha kanaafi gargaarsa ajaa'ibaa ta'eef. Maaliif haati kun yeroo baay'ee bara baay'ee rakkachuu dandeessi. Garuu immoo karaa Waaqayyoo fidee ishee gargaarsisu godhe jechuudha. Ishee mul'ise karaa ishee gargaarsee ishee mul'isu godhe. Maaliif jennaan suurri ishee sun gaafa mul'atu uummanni immoo eessa namni kun akkamidha haati kun akkamitti boqqolloo hatte mitiyyuu gargaaramuu qabdi barbaadaa fidaadhanii uummanni hundumtuu lafa jiranii dammaqanii gargaarsa ajaa'ibaa gargaarsa dinqii godhameef jechuudha. Isheen boqqolloo mataa lama hatte boqqolloo mataa lama dhala ishee jettee fuute uummanni immoo bakka isheen jirtu barbaadanii akka isheen ajaa'ibatti akkaataa ajaa'ibaatti akka isheen gargaaramtu ishee godhanii. Kanaaf hojii waaqa kanaa ajab nama jechisiisa. Gaafa si mul'isu yookaan gaafa si gargaaruu barbaadu waanuma xiqqoo sitti kaasa. Boqqolloo mataa lama fuute isheen garuu guyyaa muraasa gidduutti birrii miliyoona 1 oltu isheedha gurame jechuudha. Haadha kanaaf dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama ajaa'iba. Hojii waaqaa baay'ee dinqiidha. Waanuma xiqqoo tokko sitti kaase akkaataa ajaa'ibaatiin akka ati gargaaramtu godha. Kanaaf iyyuu warroon namni suura sana maxxansee dubartii kana akkas godhe seeratti dhiyaataniiru to'atamaniiru jedhaniiru baay'ee tokko. Garuu ani dhugaa dubbachuuf haadha ofiitti akkatti garaa jabaachuun gaarummaa hin qabu. Kanaafuu hojii Waaqayyoo ajab nama jechisiisa. Yoo si mul'isuu barbaade yoo si gargaaruu barbaade akkaataa ajaa'ibaatiin waanuma xiqqoo sitti kaase waanuma xiqqoo sitti fide akka ati gargaaramtu akka ati mul'attu akka ati rakkina sana keessaa baatu godha hojii Waaqayyoo jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'een gammadee ani harmee kanaafi
baay'ee tokko natti tole. Suura isaanii sana gaafan argu garuu yeroo boqqolloo sana qabsiisanii ol ka'iitii gattaa'i jedhaniini ol kaatee gatteessee yeroo ol ka'uu kaatu immoo in kuftee jechuudha. Yeroo tokko nyaattee garaadhaan qabdu yookaan ilmi namaa silayyuu akkasuma garaa walitti jabaata. Ani baruma isaa bara dhumaanatti fakkaata. Yeroos baay'ee yeroon suura ishii sana argu suura harmee kana gaafaman suura ishii viidiyoo ishii sana argu garaa kootu na rifate dhugaa dubbachuuf. Maaliif hatte jennaaniin rakkoodhaa jetteen. Sidaa sakkasii kana gaafa isheen rakkoodha jettu irra namaa darbama ture. Garuu isaan ittiin ol kaasanii ittiin gatteessisanii. Nama kamiifuu Waaqayyo akka hojii isaatti illee numa laata. Haati kun garuu gaarummaa goote otoo hin taane waan bareedaa goote otoo hin taane waan namaatti darbitee fuudhu ishii suni yakkadha. Garuu yoo beelofte immoo hin duuti. Yoo ijoollee ishee harkatti gaggabanii yoo beelaan ijoollee ishee xannee hoshiti malee immoo maal akka gootu. Kanaaf ulfaatadha. Adabbii barbaachisu kennamuufii qaba malee nama akkatti dararuun baay'ee tokko ulfaatadha. Viidiyoo akkatti irraa waraabuunis baay'ee tokko ulfaatadha. Egaa hundumaaf iyyuu kun hojii Waaqayyooti. Haadha kana akkaataa isheen itti gargaaramtu godhuuf viidiyoon sun ba'ee uummanni immoo lafa jiru ishee gargaaree haa galatoomu. Egaa kun barumsa nama tokko tokkoofis hin ta'a. Gargaarsuma Waaqa ta'een nan fudheen. Kanaafuu warri haadha kana bukkee dhaabattan hundi keessanuu galatoomaa. Warri sagalee fi taatanii akka isheen gargaaramtus gootan galatoomaa. Egaa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naaf tura. Maana kana immoo subscribe, like, share naaf godhaa jajjabeessan siniin jedha obboloota koo. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naaf tura.